Yooyyaa shamarka fuudhee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda olaa'uu miidiyaa ho'i akka malee jira nagaa sin dagan yooyyaa sin injineer qilleensa baay'ee ulfaataa lafa baay'ee ho'aa ta'e keessan jirra akkuma argitan kan bukkee argamu kun galaana Indiyaati baay'ee namatti tola jechaadha namoonni hedduun garanatti dhufanii qaama isaanii dhiqatan fageenya hedduullee miti asuma nu bukkeetti argama guyyaan har'aa guyyaa baay'ee ho'aa ta'e waan taateef yeroo hedduu asii deddeebineetiin qilleensa dhaataa jirra lafa hedduu namatti toludha lafa hedduu namatti tolu akkuma argaa jirtan kan namoonni hedduun gara jiran ijoollee Oromoo hedduu jira wallahi ittiin gammaddan jedheetiin abdiin qaba lafti kun teessuma lafa Oromiyaatiin wal fakkaata akkuma argaa jirtan kan gamana yoo ilaaltan gaarreen ol ka'oo Oromiyaa keessaa tokko isa fakkaata kanaaf mee amman tan kallattiidhaan dargaggeessa Oromoo tokko bishaan keessa jira bishaan daakaa jira Arife Allahu Akbar I see Arif namicha Tigray sanin jaalta koko ka gaafa keessa ture namicha Olompikii irratti dorgome sanin jaalattu Arife yaadatta namicha Olompikii deeme tokko jilla siddaa wachaa artan kun jilla ijoollee Oromoo naannoo kanatti argitan kun bishaan daakaaran jechaadha hedduu namatti tola dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee lafa namatti tolu bishaan daakuudhaaf yeroo ammaa kana ijoolleen deemaniirani gamasitti deemnee nama tokko isin daawwachiifna gaafillee isin goosifna turtii gaarii isin jedha Koi Abdullahi Zillalara dagaa argitaniimti dagaan kun baay'ee namatti tola dagaa baay'ee guddaa ta'e dagaa baay'ee guddaa ta'e wallaahi baay'ee namatti tola haalli teessuma lafaa akkuma argaa jirtan kana dagaa guddaa wayitira duuba jira maasha Allah turtiin keenya akkuma itti fufee jira jabaadhaa nu hordofaa riqicha irra darbee jira amman tanatti akkuma argitan kan riqicha wayitu jira yooyyaa shamarka fuudhee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda olaa'uu broadcasting bakka jirtanitti nageenyi jaalalli Oromummaa fi kasabummaa isin dhaqqabsiin jecha sagantaa tamsaas kallattii keessaayyuu naannawa galaanaa wayii deemnee daawwiidha bakka san jirra yeroo ammaa kana akkuma argitan kana baay'ee miidhagoo ta'e bakka baay'ee namatti tolu lafti isaa haalli qilleensa namatti tolaa ta'e ijoollee Oromoo bishaan daakaaran Oromoon goota kan jennuuf kanaafi bar bishaan Atlaantikii isaan hin daangessine bishaan bahara gurguddaa isaan hin daangessine kunoo bishaan guddaadha Atlantic India jechuun bahara guddaadha isa keessan jira dargaggeessa Oromoo tokko Firii Jawaar Mohammad jedhaa dalagadasi yes yes maashaallah akka argaa jirtan kanatti ijoollee gaara mul'ataati bishaan daakuu jira harmaaya daakanii guddatanii maal jedhanii guddatanii hedduu namatti tola bishaan keessaa Firii Jawaar Mohammad jedha Jawaar hiikamee jira bar Sheekh Sufyaan Jawaar hiikamee jira bara Allah Arifeen gara jira sila Arifee isin mul'ifna Arif wallahi sodaadhetti taran daawwattoota keenya karaan ani irra deemaa jiru kun karaa saraataa yaansan fakkaata siraataa yaansan irra deemaa irra baay'ee ulfaataadha karaan qal'aadha bubbee jira maaltu jira anammaaf
kaameraamaanii ta'ee jira waraabaa jira ijoollee hedduu ajjira ijoollee Oromoo kun olaala relax ta'aa jirti akkuma argaa jirtan kana abbaa Bilaal akka itti dhiiboof duubatti Yeah. Yeah. daawwattoota keenya kan hordofaa jirtan kun wal dorgommii olompikii yeroo ammaa kana raawwatamaa jiru Arif Ismail Jabir Muhammad hedduu namatti tolanii bishaan kun akka argaa jirtan gadi fageenya guddaa qaba baay'ee gadi fagoodha hedduu nama sodaachisaa Abdulaziz Free Jawar Muhammad hoogganaa qeerroo Afrikaa kibbaa yeroo ammaa kana swimming Abdulaziz Arif Jawar Mashallah wanti kun salphatti waan laallamu miti bahara wanti kun kaisaan daakaa jiran gaandaa biyya keenya sana osoo hin taane bahara guddaadha akkuma argitan kan bahara daakaa jiranii biyya keenya sanitti bishaan xiqqaadha akkuma beekamu jechaadha yeroo ammaa kan argitan kun ammoo isaan bahara daakaa jiranii hedduu namatti tola hedduu namatti tola Arif Muhammad Arif Ismail yeroo ammaa kana relax ta'aa jira bishaan biyya keenya suyyoo fuudhee kun isaan tokko miti wanti laaluu qabdan gadi fageenya guddaa qaba bubbee jira dhiibba jira Arif Free Jawar Muhammad Olompikii kana eenyu bakka buutee dorgomaa jirta Oromiyaa bakka buute fakkeenyaaf wal dorgommii kana Amaarri jira Tigreen jira Oromoon jira kagarasi sun Amaara gattanii dhuftanii Tigreen asun gisingate ka Tigreen Allahu Akbar Tigreen singate wallahi Arif Muhammadi namni kun champion ta'e yeroo ammaa kana relax yaa jira akkuma argaa jirtan kana Arif Ismail jedhama yeroo ammaa kan argitan kun dargaggeessa Oromooti akka ajaa'ibaatti Hayya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota madda olaaboo broadcasting bakka jirtanitti nageenyi jaalalli isin dhaqqabsiin jecha kan daawwachaa jirtan sagantaa tamsaasa kallattii sagantaa daawwiiti daawwiin keenya akkuma itti fufee jira kan daawwachaa jirtan immoo naannawa galaana Indian Ocean Afrikaa kibbaa magaalaa Cape Town itti argamudha akkuma daawwachaa jirtan kana baay'ee lafa namatti toluu fi baay'ee hawwata qabudha lafa baay'ee namatti tolu jechaadha ana immoo kan isin daawwachiisaa yeroo obboleessa keessan falmataa roorrooti turtii gaarii isiniin jedha obboleeyyan kiyya na hordofa waa hedduun isin daawwachiisaa dhagaalee babbareedoo bishaan akkuma argaa jirtan kan haalli teessuma isaa baay'ee bareedaa ta'e isin daawwachiisaadha kanaaf kaa daawwiin keenya akkuma itti fufee jira dhugaa dubbachuudhaaf bakkee baay'ee miidhagaa ta'e bakka baay'ee haalli qilleensi miidhagaa ta'e kan isin daawwachiisu an falmataa roorrooti turtii gaarii isiniin jedha sagantaan keenya akkuma itti fufee jira sagantaan keenya akkuma itti fufee jira kan isin daawwachiisaa jiru obboleessa keessan falmataa roorrooti keessaa yeroo ammaa kana akkuma argaa jirtan kana naannoo galaana Indian Ocean dhaqeen jira kan gamanatti argitan kun yeroo ammaa kana keessaayyuu naaf kolchaa isiniin jecha kan daawwachaa jirtan kana yeroo ammaa kana dhagaa gurguddaa dhagaa akkana argeellee hin beeku seenaa keessatti dhagaa baay'ee gurguddaa ta'e jechaadha dhagaalee akkasiitu jira naannoo galaanaa jira yeroo bishaan guutetti dhagaan kun hunduu keessa gad dhufata jechaadha akkuma argaa jirtan kana dhugaa dubbachuudhaaf yeroo hedduu wanti nama ajaa'ibsiisu keessa haala uumamaa kana dinqisiifatanii dhiisuu hin danda'amu jechaadha akka argitan kan dhagaa gurguddaa dhagaalee baay'ee gurguddoo ta'antu na bira jira daawwattoota keenya kan daawwataa jirtan kun gama madda walaabuutiin sagantaa tamsaasa kallattii keessaayyuu daawwii irratti fuulleffatee jechaadha
ana immoo kan isin daawwachiisaa jiru obboleessa keessan falmataa roorrooti. Bishaan daagnee bishaan keessaa baaneeti yeroo ammaa kan xiqqoo simee isin daawwachiiseedhee proogiraama kana qabadhee turtii gaarii ammas sagantaan daawwii keenyaatti fufee jira. Akkuma argitan kana dhagaalee gurguddoo bishaan keessa jira, dhagaalee baay'ee gurguddoo ta'an jechaadha. Bishaan keessa jira. Uumama rabbii kana yoo gadi qabanii ilaalan baay'ee waan nama dinqisiisudha. Wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf allaattiilee hedduu jira. Gama sirrii argitan kunoo isin mul'achuu danda'a tarii allaattiilee gurguddoo ta'antu jira jechaadha. Akkuma argaa jirtan kanatti dhugaa dubbachuuf waan baay'ee nama ajaa'ibsiisuu fi waan baay'ee namatti tolu, waan ija namaatiif tolu argee har'aan tana guyyaa har'aa kana jechaadha. Naannoo kanatti waan baay'ee namatti tolu jechaadha. Gaara kanneen argitanii, dhagaa argitanii, haala teessuma keessayyuu gaarreen illee argitanii gamana yoo ilaaltan ammoo gaarreentu jira. Gaarreen gurguddaa jechaadha. Gaarreen kana keessatti haala kanaan tolchee jira rabbiin jechaadha. Gamana hoggaa ilaaltan ammootu bosona jira, wanni jira, bahara jira. Bahara kanatti aansee ammootu wantoonni biroos waa hedduu jira jechaadha. Daawwattoota keenya, daawwiin keenya akkuma itti fufaa jira. Turtii gaarii isiniin jedha. Anis kan isin wajjin turaa jiru obboleessa keessan falmataa roorrooti. Akkana daawwattan abdiin qaba. Akkuma argaa jirtan kana yeroo ammaa kanatti sagantaan keenya itti fufee jira. Madda Walaabuu irraa yeroo ammaa kana kan isin dabarsaa jiru ani obboleessa keessanii. Turtii gaarii isiniin jedha. Asumaan ammootu wanti dabarsuu barbaadu hawaasa Oromoo addunyaarra jirtanii bakka jirtanii tokkummaa keessan jabeessaa, jaalala jabeessaa, yeroo boqonnaa qabdanitti naannoo baharaa kanneen deemuudhaan naannolee adda addaa deemtaniitiin waan gaarii akka argitan abdiin qaba. Yeroo hundaa magaalaa keessa turuun, yeroo hundaa magaalaa keessa deddeemuun faayidaa tokkollee hin qabu. Kanaaf immoo yeroo boqonnaa keessanii naannolee akkanaa deemtanii sammuu keessan boqochiisuu, sammuu keessan gammachiisuun dirqama jechaadha. Akkuma argaa jirtan kana yeroo ammaa kanatti naannawa baay'ee hawwataa ta'e, baay'ee gammachiisaa ta'e hin jira. Turtii gaarii akkana wajjin gootan abdiin qaba. Daawwiin keenya itti fufaa. Ani immoo kan isin daawwachiisaa jiru falmataa roorrooti. Asichitti argaa jirtan kunillee akkuma argitan kana naannoo gara baharaati. Baay'ee namatti tola. Qilleensa baay'ee namatti toludha. Akkuma argaa jirtan kana waa baay'ee argitan jeetiin yaada. Waan hedduu sirraa barattan jeetiin yaada. Allaattiilee gamas iyyaa jira argitanii. Allaattiileen kunniin kan iyyaaran naannoo dhagaa jiru keessa. Baay'ee namatti tola. Daawwattoota keenya. Hiriyoonni kiyya waan na waamaa jiraniif amman tanatti kallattiidhaan deema. Isaan bira dhaqamee ijoollee keenya wajjin dhufne jira. Shama harka fuudhee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota Madda Walaabuu garanaan ammootu akkuma argitan kan dhagaalee baay'ee gurguddoo ta'antu jira. Dhagaalee baay'ee gurguddoo ta'an jechaadha. Baay'ee waan nama ajaa'ibsiisu haalli uumama isaa baay'ee waan nama ajaa'ibsiisu jechaadha. Akkuma argaa jirtan kan dhugaa dubbachuuf waan hedduun nama ajaa'ibsiisu jira. Waan hedduu nama ajaa'ibsiisu. Argitanii yeroo ammaa kana bishaan isaa gaddeebi'eetiin jira. Bishaan kun gaddeebuun wal qabatee dhagaaleen hagana gaga'u kunniin keessaa bayeetiin mul'ata jechaadha. Biyyi keenya osoo bahara akkanaa qabaattee hedduu namatti tola. Qaqqabnuu kunuunsaan jirru jechaadha. Kanaaf